Akkam jirtu ijoollee nagaa keessanii kuni qophii ijoollummaa kooti. Qophii ijoollummaa koo guyyaa har'aatiin amma kan argamnu mana maatii obbo Girmaatti. Nuti egaa guyyaa har'aa qophii ijoollummaa kootiin obbo Girmaan bu'aa bahii jireenyaa akkamii dabarsaniit sadarkaa amma irra jiranirra gahanii kan jedhu isiniif qooduuf mana isaaniitti argamne. Isinis hanga xumura qophii keenyatti akka nu waliin turtan isin affeerra. Shaalaqaa Girmaa Lammiin jedhama. Kanan dhaladhe Arsii aanaa Heexosaatitti ganda Habee Corree jedhamtutti jechuudha. Obbo Girmaan yeroo ijoollummaa isaanii tapha akkamii fa'aa taphachaa guddatanii? Calqabarraan fan dhaladhe umriin koo ifaa hojiidhaaf gahee abbaa koo Lammii Badhaadhaa jala deemuudhaan baay'ee hojiin qarqaaraa ture. Yoommaa inni haamus biraa dhabamee hin beeku. Yoommaa inni dha'us biraa dhabamee hin beeku jechuudha. Kanaafuu ijoollee jirturraa baay'ee cimaadha of jalaan na deemaa. Taphanne isin yeroo ijoollummaa taphachaan ture. Tokkoffaa taphni yeroo sanitti naannoo keenyatti naannoo baadiyyaa onna taateef kubbaa carqiidha kana ishii hodhine ishii ari'uu ijoollee wajjiniin wal dorgomuu biyyiin immoo kan naannoo sanitti maallaqni yeroo hunda wannan argamneef dhoqqeerraa hojjennee ifa gumneen booda ishii immoo ijoollee wajjin ittiin taphachaa oollaa jechuudha. Mana barumsaa yeroo seentanii yaadattu? Mana barumsaa calqaba afaan Amaariffaatiin qeesii birattan qubee barachaa ture jechuudha. Yeroo xiqqaadhaaf haga qubeerraa haga malee hiikteetti jechuudha. Achumatti hin baradhee saniin booda Abiyoo Corraa jedhamtu takka jira. Sadarkaa tokkoffaa seenee jechuudha. Sadarkaa tokkoffaa seenee tokko haga 8 ifan achitti baradheen booda yoommaan kutaa 9tti darbu gamanas oduma laallu yeroo sanitti siyaasa adda addaati jira. Siyaasa kanarraa oduu kala loltuudha oduunan seene siyaasan alantaa yaada jedhurraa bara 1969 karaa militeerii tasseenee jechuudha. Karaa loltummaan seenee jechuudha. Loltummaa kana yoommaan seenu eerboorni seentarii yookaan immoo iddoo leenjii ajiruladii yookaan humna waraanaa keechan baay'ee ture. San keechan achuma keecha wanna ijoollee xiqqoos wannan tureef achuma keechatti leenjisuudhaan hafee jechuudha. Walumaa galatti eerboorni keechatti yeroo 17 utaalee saniin booda bara 1974 karaa masaraa mootummaatti hangalee jechuudha. Aangoodhaan oduu hin ta'in mootummaa dargii ture jechuudha yeroo sanitti. Isa tajaajiluudhaaf yookaan immoo warra eegduu dhiyoodha warra jedhamu yookaan qirbajjaabii warra jedhan isa keechan ture jechuudha. Hojii loltummaarra turtanii sana boodallee achuma keessatti aangoo argattanii muudamallee argattanii jirtu. Sanas dhiistanii egaa gara biyya alaa deemtanii wanti yaaddanii biyya alaati gara biyya keessanitti deebitan amma karoorri keessa sun galma gaheera jechuu dandeenya. Amma namoonni baay'een ala hawwanii hawwiin alaa kun namni yoommaa cimee kan hojjetu taate biyyaan walitti dhufu biyya alaa kun. Yoommaa achitti hojjennu garuu hanqatu sa'aatii 12 ol kan hojjetamu.
asitti garuu hamma soduu kan hojjennu taate sanii ol argachuu dandeenya yaadadhu. Kanaafuu hojii wanni an hojjechaa jiru kun kan milkaa'inni kiyya wanni alatti arge sun oduu akka biyya alaatitti hojjennu biyya keenyatti hojjenne sadarkaa guddaa gahuu dandeenya yaadadhuun karoora kana wannan karoorfadheef rakkina biyya alaa sanis wannan argeef ammas deebi'ee hojjechuudhaaf homaa wannan natti jabaateen qabu wannan natti guddateen qabu maaliif hojiin biyya alaatti jabaata malee asitti hojii jabaa wanni hojjechaa jirru hin jiru maaliif hojii mataa keenyatti kan hojjennu gadi buunee hojjechuutti nuti qormaata ta'a malee gadi buunee hojjennaan sadarkaa guddaa gahuu dandeenya. Wanni nuti sadarkaa guddaa nu dhoowwu hin jiru garuu san yaaduu dadhabna. Obbo Girmaan daa'imman horataniiru. Daa'imman meeqa qabu? Anamma ijoollee sadii an qaba. An calqabaa dooktareetii barataa jirti Beetaleem Girmaa jedhamti. Lammataa yuunivarsiitii barachaa jira Firaa'ol Girmaa jedhama. Sadaffatti barana qormaata fudhatte kutaa 8 Dibooraa Girmaa jedhamti. Ijoolleen tunis akka nuti akka nama biddeena nyaatetti odoo hin ta'in har'as numa wajjiniin ganama sa'aa 12 waggaa kan galgaluma hoomana barumsaan dhaqiniin alatti gamoon ati ilaaltu kun isaaniin bishaan obaafamanii yommaan hin jirre isaaniin kafarii ta'anii jechuudha. Kanaaf isin muuxannoo keessan kana carraaqanii sadarkaa guddaarra gahuun akka danda'amu daa'imman keessan dhaalchisaa jirtu jechuudha. Wanni amma nuti ijoollee keenyaaf muuxannoo kennine muuxannoo guddaan maa inni wanni nu hojjechaa dhufne kana hin argan. Tokkoffaa of jalaan deemnee ilaalchisna. Dafqee ba'aa oolan kana hin laalanii bakkee nu oollu kana hin laalanii wanna nu hojjennu kana hin laalanii maaliif kana isaanitti agarsiisuun akka qaxxamuraan badhaadhina argachuudhaaf hin yaalle dafqa isaanii oggaa baasanii hojjetanii oggaa argatan akka itti mi'aawu kana wanni guddaan kan barsiisaa jirru jechuudha. Barattootuma teenya qaxxamurri akka gaarii hin taane namarratti yookaan dipeendii yookaan namarratti parasaayitii ta'anii guddachuunis gaarii akka hin taane kana hin barsiisna. Maal naamusa keessatti maaliif namni qaxxamuraan deeme wanni qaxxamuraan argatte qaxxamuraan maasii harkaa badaa jechuudha. Wanni itti dafqitee fidde tokko wayyummaa nyaatullee mi'aa jechuudha. Kanaafuu ijoollee teenyas haa ta'u barattoota keenyas kana yeroodhaan itti himnaa jechuudha. Obbo Girmaan amma hojii maalirratti argamu? Amma yeroo kanatti ani mana barumsaa 4 qabna. Mana barumsaa 4 kanas hoogganaan anuma. Karaa tokkoon immoo qonna baadiyyaa fakkeenyaaf amma yeroo ammaa mootummaan hektaara 300 nuu kennee isas hojjechaa jirra. Baadiyyaas kan warrarraa dura fudhannes lafti waan jiruuf isas qonnaa jirra. Hojiin biizinasiin garaagaraa ni jira. Isin maaliidhaaf gama barnootaa kana filattalla? Gama barnootaa kana maaliif filanne? Tokkoffaa uummata barate kana oomishuun ijoollee lafaa dhuftu kana oomishuun nama barate oomishuu jechuun biyya guddisuudha jechuudha. Maaliif biizinasiin adda addaa hin jira kan kanaa olii ittiin argachuu danda'amu. Garuu karaa tokkummaa inni biizinasii duwwaa odoo hin ta'in namni barate biyya kanaaf biyyaaf duwwaa miti nuufis waan guddaadha jechuudha. Kanaafuu wanna hojjennu keessaa calqabnee fi handhuura kan ta'e baruu fi barsiisuudha jechuudha. Kanaaf kana filanne. Mee daa'imman abdii biyyaa boruu ta'an isinirraa maal haa baratan? Muuxannoo keessan maal isinirraa qooddatan? Muuxannoon nurraa qooddatan tokkoffaa namni ifa dadhabe, ifa hojjete, ifa barate bakkee barbaade san gahuu akka danda'u
karaa birootiin oduun ta'in hojiidhaan hojii fi barachuudhaan barachuu jechuun hojii jechuudha. Hojii jechuun barachuu jechuudha karaa. Kanaafuu garaagarummaan qabu. Kanaafuu ijoolleen hoo dadhabdee akkuma keenya kanatti bu'aaceen addaa garuu isaan hin mudata. Kanarra darbanii sadarkaa barbaadan gahuu akka danda'an isaaniif ibsaa jechuudha. Ijoollee qophii ijoollummaa koo guyyaa har'aatiin mana maatii obbo Girmaatti argamuudhaan muuxannoo fi muudannoo isaanii akka isiniif qoodan egaa affeerree isinis isaanirraa waa hedduu akka barattan ni abdan. Torban nama biraa qabannee agaa walitti deebinutti torban gaarii.